pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa kan ta'e Koomaandar Silashisiin rakkoo kana keessa seennee jirra. Kana keessaa immoo saffisaan hin baanu taanaan bakka kabaja keenyaattiin deebi'uu hin dandeenyu jechuudhaan kan inni dubbate. Itoophiyaan atileetiksiin addunyaa irratti dhiibbaa uumaa turte yeroo ammaa kanattiin xiqqaachaa dhufeera jechuudhaanis yaada isaa kan kenne rakkoo kana keessaa ba'uudhaaf hojjechuu qabnaadha kan inni jedhe. Ammattiin dhaabbileen gurguddoon illee waliin hojjechuudhaaf fedhiin isaanii xiqqaachaa dhufee jira jechuudhaan kan dubbate. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa waggaa darban ammarraa eegamu osoo hin hojjetin tureera. Kana booda garuu murteewwan darban hojiirra oolchuudhaaf ni hojjeta yaada kennee jira. Keessumattuu hojiiwwan Federeeshinichi adda durummaadhaan hojjechuudhaaf karoorfate keessaa dambii fi qajeelfama Federeeshinichaatiif bitamuudhaaf leenjistoonni atileetonni akkasumallee ogeessonni ittiin buluu qabu. Kana hin godhan taanaan ammoo murtee barbaachisaa nan fudhadha jechuudhaan kan kaase Koomaandar Silashisiin pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Federeeshinichi gaa leenca ilkaan qabu ta'uudhaaf akka hojjetu kan inni kaayatee jiru. Mootummaan ispoortii deeggaruudhaaf kutannoo qaba kan jiran ammoo ministeer deetaa ministeera aadaa fi ispoortii obbo Makkiyyuu Mohaammed Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa fuuldurattiin ijaarsa dhaabbataa irratti xiyyeeffachuu akka qabus dhaamanii jiru. Riiformiiwwan amma eegalaman itti fufsiisuudhaan Federeeshinichi hojii hojjetu kamirrattuu mootummaan deeggarsa guutuu ni kenna jechuudhaan yaada isaanii kennanii jiru. Gara Liigii Awurooppaatti naa dabarru. Liigii Awurooppaatiin kaleessa gara Neezerlaandis kan imale Aston Villaan gool 2-0dhaan Feyenoord injifatee deebi'ee jira. Imaaliyaanoo Boondiyaan deeqaa 61ffaattiin Joon Maaggiin deeqaa 79ffaattiin Aston Villaadhaaf gooliiwwan lamaan galchaniiti kan jiranu. Aston Villaan taphoota lama Liiga Awurooppaatiin taphate lamaan injifachuudhaan kilaboota qabxii 6 argatan keessaa tokko ta'eet kan jiru. Keessumattuu Aston Villaan jalqabbiin isaa bara kanaa gaarii hin turre. Taphoota 6 osoo hin injifatin kilaba imalaa tureedha. Torbee darbe ammoo Pirimeer Liigii Ingilaandiin gara injifannoottiin kan inni deebi'e. Liiga Awurooppaatiin kilaboota 7 qabxii 6 argatan keessaa tokko ta'ee jira. Qabxii 6 sadarkaa 3ffaa irratti kan inni argamu. Leenjisaan kilabichaa Unaay Emirii fi waltajjiin Awurooppaa baay'ee walitti madaqanii jiru. Yookiin jaalala addaa waliif qabu inni kaasuu dandeenya. Yeroo 3 waancaa kana fudhatanii jiru. Unaay Emiriin kilaboota garaagaraa waliin bara 1982 booda ammoo waltajjii Awurooppaatiin Aston Villaa waancaa akka argatu barana gargaaruu danda'u tilmaamni jedhu bal'inaan bahaatii kan jiru. Tapha biraa kaleessa taphatameen Nottingham Forest Midland keessummeessee goolii 3-2 mo'amee jira. Tapha kaleessaatiin Diyaawoon Midlandiif deeqaa 18ffaa irratti goolii galcheen dursaa turaniin Idooyin deeqaa 22ffaa irratti Nottingham Forest walqixxeessee ture. Beesh deeqaa 24ffaa irratti Midland irra deebiidhaan dursaa kan qabachiise. Sanaan booda deeqaa 88ffaa irratti Baayiskoof goolii Midlandiif galchuun 3-1 dursaa turanii. Wood ammoo deeqaa 93ffaa irratti Nottingham Forestiif goolii galchullee mo'atamuurraa hin baraarre goolii 3-2 Nottingham Forest City Ground irratti mo'ameeti kan jiru. Leenjisaan haarofti kilabichaa Anjee Poostekegluun tapha tokkollee mo'achuun itti ulfaateeti kan jiru. Erga Nottingham Forest leenjisuutii eegalanii waggaa 30 booda waltajjii Awurooppaatiif kan qaqqabe Nottingham Forest tapha jalqabaa 2-0 kan inni bahuudhaan eegale. Poostekegluun hanga ammaattiin erga Nottingham Forest leenjisuu eegalanii taphoota 6 jalqabaa injifachuu dhabuudhaan waggaa 100 booda leenjisaa Nottingham Forest jalqabaa qabxii gadaanaa galmeessan ta'aniiti kan jiranu. Deeggartoonni kilabichaas qeeqaati kan turan leenjisaa kana boru ganama ni ari'amta jechaati kan isaanii turanii. Egaa Anjee Poostekegluun wanti miira addaanatti uumuu hin jiru. Kun haala yerootiin haala yeroo nuti keessa jirrudha. Kana to'achuu garuu ani hin danda'u yaada jedhu kennanii jiru. Taphichaan booda ittiin ol guddate Sandarlaandiin 1-0dhaan mo'amuudhaan gara tapha kanaattiin kan dhufe. Tapha kanaanis gara injifannootti otoo hin deebi'in kan inni dirreedhaa bahuu danda'e.
Tapha Liiga Awurooppaa kaleessaa kanaan tapha taatee addaa irratti mul'ate haalaallu Liil dirree ofiin alatti Roomaa waliin morkii taasiseen 1-0dhaan mo'ee deebi'ee jira. Istaadiyoo Olompikootti taphni kun kan inni taphatame Liil daqiiqaa 6ffaa irratti Haraldson goolii galcheen kan inni dursaa qabatee sanaan booda kilaboonni lamaan morkii jabaa taasisan illee goolii dabalataa galuutii hin dandeenye. Taateen addaa tapha kana irratti mul'ate garuu goolii Liil Beerkee penaltii tokko yeroo sadii qoluudhaan taatee dorgommichaa ta'uudhaan dirreedhaa bahee jira. Roomaan daqiiqaa 80ffaa irratti Aayisaa Maandiin kubbaa harkaan tuqeen penaltii argateeti kan ture. Penaltii kanas akka rukutuuf kan kennameef Artem Dubravkiin penaltii isa jalqabaa inni rukutee Oozeer galuu jalaa qolee jira. Abbaan murtee taphichaa irra deebiidhaan akka rukutamuudha kan taasisan keessumattuu tapha sanarratti Roomeen Peeraawudiin dursee dirree peenaalitii seenee jedhamuudhaan viidiyoo azistaans riiferiidhaan erga ilaalameen booda peenaalitiin kun akka irraa deebi'amee rukutamu kan ta'e Duubiyaak irra deebiidhaan rukutee ture. Haa ta'u malee ammas Oozaar jalaa qolee ammas Oozaar dursee iddoo isaa gadhiisee jedhamuudhaan irra deebiidhaan peenaalitiin kun akka rukutamu kan ta'e. Peenaalitii ishee sadaffaa immoo Duubiyaak irraa fuudhuudhaan Maatiyaas Suuleen akka rukutu kan taasifame. Oozeer garuu jalaa qoluudhaan Liil akka mo'atu gargaaree jira. Tapha tokko irratti peenaalitii wal fakkaataan walitti aansuudhaan 3 rukutame sadanuu qoluudhaan goolii egaa ajaa'ibaa ta'uusaa kaleessa addunyaatti mul'isee jira. Oozeerii leenjisaa Roomaa Jiyaan Piyeeroo Gaaspeeriiniin ani takkaa peenaalitii 3 walitti aanee yoo qolamu argee hin beeku kun taatee addaati jechuudhaan kan ibsan. Liiga Awurooppaatiin kaleessa qabxiiwwan galmaan kanneen biroo haalaalluti. Sporting Bragaan 2-0dhaan Celtic, Fenerbahce 2-1 Niins, Real Betis 2-0dhaan Ludo Goret, Victorian Pleasant 3-0dhaan Malimo, Basel 2-0dhaan Stuttgart, Celta Vigoon 3-1 PAOK akkasumallee Olympic Lyon 2-0dhaan Red Bull Salzburg, Porto 2-1 Red Star Belgrade kan injifatan. Taphoota gara 18 kaleessa taphataman keessaa qabxiiwwan jajjaboo kaleessa arganneedha. Gara konferensi liigii Awurooppaatti yeroo dabaru Daayinaamoo Keev dirreef deeggartoota isaa fuulduratti Kiristaal Paalaasiin 2-0dhaan mo'amee jira. Kiristaal Paalaas kaleessa gara Poolaand imaluudhaan gooliiwwan Muunoos daqiiqaa 31ffaattiin Edin Keetiyaan ammoo daqiiqaa 58ffaattiin galcheen kan inni injifateetii deebi'e. Gama Kiristaal Paalaasiin Soosaan daqiiqaa 76ffaa irratti kaardii akeekkachiisaa 2 argachuu isaatiin kaardii diimaadhaan dirreedhaa baheeti kan jiru. Gaa Kiristaal Paalaas waltajjii Awurooppaatti yeroo duraatiif kan inni injifannoo galmeesse bara 1998 dorgommii Inter Toto jedhamu irrattiin kan inni hirmaataatii ture. Kilabni kun tapha tokko dirree ofii irrattiin tapha tokko immoo dirree ofiitiin alatti kan inni taphate. Yeroo sanattiin dirree ofiitiin alattiin injifachuu hin dandeenye amma seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif dirree waltajjii Awurooppaa irratti injifannoo jalqabaa dirree ofiin alattiin galmeesseeti kan jiru. Taphoota 19 darban walitti aansee hin mo'amne kilabiin kun rikeerdii kilabichaa bara 1969 qabateetii tureen qixxaateetii kan jiru. Seenaan addaa bara kana galmaa'uu danda'a. Konferensi liigii Awurooppaatiin illee shaampiyoonii ta'uu danda'a jedhamuudhaan garee Gilaasneriif tilmaamni olaanaan kennameeti kan jiru. Taphoota birootiin Looch Pozinaan 4-1 Reenaad Beenaa Meens 1-0dhaan Mooniik Nikosiyaa Raao Vaayikaanoon 2-0dhaan Shenkinjaa Fiorentinaan 2-0dhaan Siigmaa Olompik Spartak Praag ammoo 4-1 Shamrock Roversiin kan injifatan taphoota kaleessaa keessaa warreen eegamanidha. Dhimmoota biraattiin haa darbuuti. Gooleegaan Liverpool Alisson Beeker torbanootaaf dirreerraa akka fagaatu ifoomeeti kan jiru. Lammiin Biraazil gooleegaan Liverpool Alisson Beeker miidhama maashaa isa mudateen torbanootaaf tapharraa ni fagaataadha kan jedhame. Kanaanis taphoota intarnaashinaala ji'a sadaasaatiin booda akka deebi'uudha kan himamee jiru. Qorannoo kaleessa taasiseen torbee jaaf tapharraa akka fagaatuudha kan mirkanaa'e. Kanaan walqabatee taphoonni Liverpool kilaboota ciccimoo England 3 akkasumallee Champions League Awurooppaatiin ammoo Real Madrid waliin qabu jala darbaa. Kilaboota Premier League England keessaa Chelsea, Manchester United akkasumallee Manchester City waliin
Taphoonni Liverpool taphatu akka jala darbanidha kan himame. Taphoota kanneen irratti Arne Slot tajaajila Alisson Becker akka hin arganne kaleessa gabaafameeti kan jiru. Lionel Andres Messiin Hindiin daawwachuudhaaf akka ta'e gabaafamee jira. Taphataan lammii Arjentiinaa Lionel Messiin muddee dhufuu Hindiin daawwachuuf akka ta'edha kan inni ifoomsee. Biyya hawwattuu akka Hindii daawwachuudhaaf qophaa'u koottiin baay'ee gammadee tan jira jechuudhaan toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti kan inni maxxanse. Turtii isaa Hindiitiin Kolkaataadhaa eegaluudhaan Mumbaay akkasumallee Niw Deeliittiin daawwannaa akka gaggeessu ibsee jira. Turtii isaatiin koonsartiiwwan muuziqaa, hojiiwwan tola ooltummaa akkasumallee qophiiwwan ispoortii garaagaraa irratti hirmaachuudhaan kaka'umsaa akka uumuudha kan himamaati jiru. Hindittiin namoota beekamtii qaban waliinis wal arguudhaan akka haasa'uudha kan himamee jiru. Badhaafamaan Baalaandoor 8 kun Meessiin turtii waggaa 14tiin booda Hindiin akka daawwatu kan inni ifoomse. Kanaan wal qabatee lammiileen Hindii hedduun isaanii nagaan nukoottu jechaanii akka jiran miidiyaaleen gabaasanii jiru. Taphataan cimaan Chaampiyoons Liigii kilaboota Awurooppaa torbee lammaffaa beekamee jira. Taphataan Real Madrid Kylian Mbappeen marsaa lammaffaadhaan taphataa cimaa ta'uudhaan filatameetii kan jiru. Taphataan lammii Firaans Mbappeen tapha Real Madrid kaaraat moo irrattiin goolii 3 galchuudhaan haatirikii hojjechuunsaa kan yaadatamudha. Kaleessa filannoo xumura argatee kanaan Kylian Mbappeen sadarkaa tokkoffaadhaan filatamee jira. Isattiin aanuudhaan Naappooliidhaaf gooliiwwan 2 kan galchee. Taphataan duraanii Manchester United Rasmus Højlund sadarkaa lammaffaa irrattiin filatamee jira. Hawjiin Bodo Gilmit irraa sadaffaa ta'uudhaan kan filatame Vinicius Junior, Arda Guler, Mastantuono akkasumallee Eder Militaa'oon taphattoota kaadhimaman keessatti kan argaman. Taphattoonni tapha cimaa Pirimeer Liigii Ingilandi taphataa cimaa Pirimeer Liigii Ingilandi ji'a fulbaanaatiif kaadhimamanis beekamaniiti kan jiranu. Taphattoota 6 filataman keessaa Erling Braut Haaland ni argama. Taphataan kun taphataa bara kanattiin gooliiwwan 17 galcheedha. Filannoo ji'a fulbaanaatiinis ni mo'ata jedhamee tilmaama argateeti kan jiru. Diyaachii Kaamandaan Crystal Palace irraa Robin Roofin akkasumallee Yaakuubaa Miinteen Brighton irraa Graven Ber Grandis Jaakaan Zubamendiin warreen filataman keessatti kan isaan argamanu. Erling Braut Haaland ji'a fulbaanaa keessa taphoota 3 kan taphate 2 injifachuudhaan tokkoon qixaa Manchester City yeroo ba'u gooliiwwan 5 galchee tokko immoo mijeessee kennee jira. Gooliiwwan 6 keessaatii harka qaba. Gooliiwwan 2 darbii Manchester United irratti galchee jira. Goolii tokko immoo tapha Arsenaal waliin qixa ba'an irratti yoo galchu goolii 2 Burnley irratti kan inni galche. Taphataan kuni waliigalaan bara kana Pirimeer Liigii Ingilaandiin gooliiwwan 8 galcheetii kan jiru. Ji'a hagayyaa keessa Jack Grealish badhaasa kana fudhachuun isaanii yaadatama. Ji'a fulbaanaa keessa immoo taphattoota 6 kana keessaa eenyutu fudhata kan jedhu hanga wiixata dhufuuttiin kan beekamudha kan ta'u. Leenjisaa cimaanis kaadhimamanii jiru kan ji'a fulbaanaa. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan, kan Manchester City Pep Guardiolaan, kan Crystal Palace Oliver Glasner, kan Sunderland Regis Luis Burrows kanneen kaadhimaman keessatti kan argamanu.